Toleegaan dabalii mindaa haaraa kana ilaalchisee dabalii mindaa haaraa taasifameera jedhamee ji'oota 5 oliif wal harkaa fuudhamee dubbatamaa ture wal qabatee yeroo ammaa kana iddoo adda addaatti kaffalamaa jiraachuu isaatu dhaga'amaa jira. Iddoo tokko tokkotti immoo xalayaan kennamaa kan jiru ta'uu isaa hubachuu dandeenyeerra. Bakkeen garaagaraatti immoo akkasuma ragaaleen adda addaa sassaabamaa jiraachuu isaaniitii fi waliigala akka guutuu biyyaatti yeroo ammaa kana sochiin taasifamaa jiru dabalii mindaa taasifame kanaan wal qabate jechuudha. Kaffaltiin akka raawwatamu keessaayyuu murteerra kan ga'ame ta'uu isaa hubachuu dandeenyeerra. Fakkeenyaaf ji'oottan darban keessa isiniif dhiyeessaa akkuma turre daballi mindaa haaraa taasifame kuni ga'aa miti yookaan immoo daballi mindaati jechuun hin danda'amu. Hojjetaan mootummaa kun daballiidha jedhee fudhachuun isa rakkisaa. Sababni isaa immoo haalli qaala'insa jireenyaa gabaan meeshaaleen ittiin dhiyaatanii fi haalli bittaaf gurgurtaa akka guutuu biyya keenyaattis ta'e akka qabatamaa haala addunyaalessaatti jiru daballi mindaa taasifame kanaan kan furmaata argachuu danda'u waan hin taaneef keessumaayyuu hojjettoota mootummaa rakkoo guddaa keessatti kan kuffise akkasumas immoo gara rakkoo guddaatti kuffisuutti kan adeemu ta'uu isaa dubbannee yookaan immoo qilleensarra oolchinee turre. Isa kanaaf sochiileen adda addaa taasifamee ture. Haa ta'u iyyuu malee mootummaan dhimma kana ilaalcha keessa galchuudhaan hojiirra oolchuu hin dandeenye. Isa kanaaf mootummaan irra deebiidhaan akka ilaalu kallattii adda addaan gaafatamaa tureera. Keessaayyuu daballiin mindaa kun kanarra kan hin fooyyamne yoo ta'e hojjetaa mootummaatiif keessaayyuu gibirri akka hir'atu taaksiin akka gadi bu'uuf gaafatameera. Karaalee adda addaatiin jechuudha. Waldaa barsiisota biyyaatiinis akkasumas immoo dhimmisaa ilaallatu yaada kana dhiyeessaa turaniiru. Haa ta'u iyyuu malee furmaata waan argate hin fakkaatu. Amma egaa wanti eegamaa ture daballiin mindaa kun xiqqoo fooyyeffamee tarii gara hojjetaatti gadi bu'aa laata wanti jedhu shakkamaa eegamaa tureera. Haa ta'u iyyuu malee yeroo ammaa kana mindaan taasifame jedhame yoo baay'ate 1,500 kan hin caalle yoo guddate jechuudha. Inni xiqqaan gara 200-300 kan dabale jechuudha. Daballiidha jedhamee hojiirra ooluu jalqabeera. Iddoo adda addaatti xalayaan kennamaa akka jiru dhaga'amaa jira. Kana malees immoo waajjiraaleen adda addaa ragaa hojjettoota isaanii sassaabanii hojiirra oolchuudhaaf keessaayyuu ji'a muddee irraa eegaluudhaan mindaa dhaabbataa wajjin akka kaffalamuuf wanti jedhu yaadni jira jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee hojiirra oolmaa isaa irratti hagammaatti hojjetaa mootummaa kana harka hin geenye ta'uu isaa hubatameera. Egaan isa kanaan wal qabatee mindaan dabalame akkuma duraatti akka jiru hubachuun kan danda'amu ta'eera. Haala kanaan yoo itti fufee dhuguma jireenyi hin danda'ama akkaataa kamiin gara fuulduraatti deemama kan jedhu rakkoo guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Kaleessa mindaan hin dabalama jedhamee qofa miidiyaa irratti waan dubbatameef gabaan dabaleera. Mindaan hin dabalama jedhamee waan dubbatame qofaaf gabaan kan dabale. Amma immoo isheenumti kun daballiidha jedhamtee harka hojjetaa mootummaa gaafa geesse gabaan harka meeqaan dabaluu akka danda'u wal nama gaafachiisu. Kana malees mindaan dabalameera jedhamee gabaan dabalamuusaa qofa osoo hin taane sanaa asitti ji'oota 6 kana keessa dachaa 2 dachaa 4 fi sanaa oliin dabalaa jiraachuu isaa hubatameera. Keessaayyuu gatiin meeshaalee adda addaa maqaa dha'uu hin danda'ama. Zayitiin, paastaan, mokorooniin, ruuziin, xaafiin, bunni, misirri wantoonni adda addaa jechuudha.
Kanaaf yeroo ammaa kana daballiin taasifameera jedhamee kaffaltiin raawwatamuudhaaf qophiirra jiramu kun raawwatamuyyuu malee waan taaksiti jechuudha. Akka ilaalcha kootiitti waan taaksii jedhee mootummaan taaksii hojjetaadhaaf kaffale jechuu hin danda'ama malee daballii mindaati jedhamee fudhatamuu hin danda'u. Isa kanaaf irra deebiidhaan ilaaluudhaan ammas mirga hojjetaa miidhameera jechuun hin danda'ama. Rakkoo ulfaataa hojjetaan mootummaa keessa jiru kana ilaaluudhaan mootummaan irra deebiidhaan ilaaluudhaan mindaa kana ammas akka fooyyessu gaafachaa rakkoolee gama kanaan mul'atan furuudhaaf gaheen mootummaatu isa olaanaadha waan ta'eef hojjetaanis mirga isaa falmachuutu irra jiraata. Hojjetaan mootummaa calliseetuma okee jedhee fudhatee taanan mootummaan itti toleera jedhee malaala waan ta'eef keessaa'uu wantoonni bitaman hojjetaan mootummaa tokko mindaa isaa gaafuma fudhatu fixee gala waan ta'eef isa kana dubbachuun akkasumaan qilleensa ari'uudha. Maaliif namni hundumtuu waan keessa jiru hin beeka waan ta'eef. Kanaaf mirga ofii falmachuun waa'ee ofiitiif dubbatachuun immoo baay'ee barbaachisaadha. Cubbuus hin qabu waan ta'eef hojjetaan mootummaa bakka jiru dammaqee wal gurmeessee mirga isaatiif falmachuutu irra jiraata yaada jedhuun qaba. Isa kanaadha. Misaa ilaallatu yaada kana dhiyeessaa turaniiru. Haa ta'uyyuu malee furmaata waan argate hin fakkaatu. Amma egaa wanti eegamaa ture daballiin mindaa kun xiqqoo fooyyeffamee tarii gara hojjetaatti gadi bu'aa laata wanti jedhu shakkamaa eegamaa tureera. Haa ta'uyyuu malee yeroo ammaa kana mindaan taasifamee jedhame yoo baay'ate 1,500 kan hin caalle yoo guddate jechuudha. Inni xiqqaan gara 200-300 kan dabale jechuudha. Daballiidha jedhamee hojiirra ooluu jalqabeera. Iddoo adda addaatti xalayaan kennamaa akka jiru dhagahamaa jira. Kana malees immoo waajjiraaleen adda addaa ragaa hojjetoota isaanii sassaabanii hojiirra oolchuudhaaf keessaayyuu ji'a muddee irraa eegaluudhaan mindaa dhaabbataa wajjin akka kaffalamuuf wanti jedhu yaadni jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee hojiirra oolmaa isaa irratti hagammaatti hojjetaa mootummaa kana harka hin geenye ta'uusaa hubatameera. Egaan isa kanaan wal qabatee mindaan dabalame akkuma duraatti akka jiru hubachuun kan danda'amu ta'eera. Haala kanaan yoo itti fufee dhuguma jireenyi hin danda'ama akkaataa kamiin gara fuulduraatti deemama kan jedhu rakkoo guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Kaleessa mindaan hin dabalama jedhamee qofa miidiyaa irratti waan dubbatameef gabaan dabaleera. Mindaan hin dabalama jedhamee waan dubbatame qofaaf gabaan kan dabale. Amma immoo isheenumti kun daballiidha jedhamtee harka hojjetaa mootummaa gaafa geesse gabaan harka meeqaan dabaluu akka danda'u wal nama gaafachiisu. Kana malees mindaan dabalameera jedhamee gabaan dabalamuusaa qofa osoo hin taane sanaa asitti ji'oota 6 kana keessa dachaa 2 dachaa 4 fi sanaa oliin dabalaa jiraachuusaa hubatameera. Keessaayyuu gatiin meeshaalee adda addaa maqaa dha'uu hin danda'ama. Zayitiin, paastaan, mokorooniin, ruuziin, xaafiin, bunni, misirri wantoonni adda addaa jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana daballiin taasifameera jedhamee kaffaltiin raawwatamuudhaaf qophiirra jiramu kun raawwatamuyyuu malee waan taaksiti jechuudha. Akka ilaalcha kootiitti waan taaksii jedhee mootummaan taaksii hojjetaadhaaf kaffale jechuu hin danda'ama malee daballii mindaati jedhamee fudhatamuu hin danda'u. Isa kanaaf irra deebiidhaan ilaaluudhaan ammas mirga hojjetaa miidhameera jechuun hin danda'ama. Rakkoo ulfaataa hojjetaan mootummaa keessa jiru kana ilaaluudhaan mootummaan irra deebiidhaan ilaaluudhaan mindaa kana ammas akka fooyyessu gaafachaa rakkoolee gama kanaan mul'atan furuudhaaf gaheen mootummaatu isa olaanaadha waan ta'eef hojjetaanis mirga isaa falmachuutu irra jiraata. Hojjetaan mootummaa calliseetuma okee jedhee fudhatee taanan mootummaan itti toleera jedhee malaala waan ta'eef
Keessaahu wantoonni bitaman hojjetaan mootummaa tokko mindaa isaa gaafuma fudhatu fixee gala waan ta'eef isa kana dubbachuun akkasumaan qilleensa ari'uudha. Maaliif namni hundumtuu waan keessa jiru hin beeka waan ta'eef. Kanaaf mirga ofii falmachuun waa'ee ofiitiif dubbatachuun immoo baay'ee barbaachisaadha. Cubbuus hin qabu waan ta'eef hojjetaan mootummaa bakka jiru dammaqee wal gurmeessee mirga isaatiif falmachuutu irra jiraata yaada jedhuun qaba. Isa kanaadha. Chaanalii kanaaf haaraa warri taatan sabiskiraayibii gochuun miseensa ta'uu hin dagatinaa. Hanga ammaatti waan hordoftaniif galatooma. Thank you. Yeroo gaarii.